kan daa'imman qabaa bulaa daa'imman isiituun irratti fincooyti jedhe biraan illee darbee ammoo isa kana kaan innan adda baasuu barbaade bakkanaa bar fatu dhageeffatu amallee qorachuu qabdu meeti qoobsa qabaadhu waan asiin gaafachaa jiru kanarra dhaabattee kana jenneen kana jenneen jechuu dandeessa. Fakkeenya Ahmaddiin dhayamee jira kunoo madaasa agarsiisaa jira harka irraa jechuudha. Kunoo harka kana na ciniintee harka kana na nyaattee dubbachaa jira. Abbaa manaa fi wajjin na dhooytee ammallee maqaan hin qabne narra kaayanii budaanaan jedhanii jedhe situ ilmoo kenna nyaateedhanii maqaa ballee siinarra kaayan jedhee himachaa jira. Biraanillee darbee ammoo guyyaa dalagaarra oolaa halkan ammoo daa'ima qabaaf daa'imni siinarratti fincaanaa jedhe. Biraanillee darbee akka ragaatitti wanti inni dhiyeeffachaa ture illee hedduutu jira jechuudha. Kanaafuu mee wanti Ahmaddiin himatu kun ni jira moo hin jiru isin bira? Bafessum ela dhaggeeffadhu tokkoffaa irratti ijoolleen sababa niyyuu ittiyyuu hin dhiyaattuun siin jedhe tokko jedhe. Isa kana yaani inni isinumti warra online irra teessan kun jechuudha. Mucaan kun takkaa liivirraa gadi bu'ee beeka halkan sa'a 12 yeroo suuqiidhaa dhufnu takka Ahmaddiin liivirraa dhabdanii ijoolleedhaa Ahmaddiinitti dhiyaattuu argitanii isinumaafan jedha ramma ilaal. Batelay warri Ahmaddiin hojii amma subii salaan nutti ilaal amma subii salaan nutti warri jiniin taa'aa jirtanuu argitanii takka ijoollee koo Ahmaddiiniin biratti. Nah, dia bisa. Amma waan si gaafanne kun ni jira moo hin jirudha? Fattu kasi gaafataa jiru kana deebismee atin. Ahmaddiin harka ciniinaa. Maaltu jira reeyaa akkamitti jiraatan siin jedhee bara innoo sa'aatii 24 online dha. Harkallee na ciniintee. Mannoo boona. Harkallee na nyaatamee. Maal saree wayiiti moo kan harka ciniinu waan. Hin ciniinne. Abbaa manaa wajjin na reebdee jedhe. Aanat harka kootiin dha'e. Aanatu. Harka kootiin na kabalee naan harka isaa ofirraa qabee intalii godhe. Sigalee. Okay. Abbaa manaa isii wajjin na dhoyte. Namni santinii jedhan jiru. Hin soba aanatu dha'e dhakaadhaan. Maa dhagaan dhoyte? Okay. Maa dhagaan dhoyte? Maana kabala. Na bira hojjechuu dhufe malee bara harka isaa natti tolfuuchuun jechuudha. Isumayyuu seeraan hin qaxxaasisan fakkeenyaaf. Okay, maal irratti si kabalee? Ani ofirraan qoladhe amma mucaa kana si galee. Maal jennaanin si kabalee ilaa Fatu na kabalee jette. Akkan jedheeni waa'ee warra mubee haasa'e beeka waa'ee warra mubee isa ni dura haasa'eeniji. Gaafiin qabaanii. Gaafiin qabu gaafa nama qaxarattanu namni sun isin hin taane hin baaftu moo itti waltumtu tokko kana. Jechuun shanya'uudha ashokkaa shanya'uudha malee waltuma wanti fidu hin jiru. Shanyaaneen nan bara dhiifama gaafatee dhufe bara tokkummaa. Qoyka nama siin fakkeenyaa fi amma waltumuudhuma maaltu fideedha bara isa kabaluu sadarkaa kana ga'amu. Mucaan harka ol fuudha bar ilaalle tokkuma amma waa tokko iyyuu hin jenneen. Harka ol fuudha mucaan yoo namni wanta tokko jechuudha jedhee harka darbata akkani bakki jedha bakka. Argitee tamti gaafa mucatti mana Suudaanitti mucaa sana kabalu jechuudha. Amma dhufee akkasin ta'ee abbaa manaa wajjinnatu manii kun hundinuyyuu soba. Ila Fatu duraan dursa dhugaa barbaaddaami haqatee barbaaddaami. Ahmaddiinis kan dura jiru kana obsa godhadhu. Hin jarjarinii obsa godhadhu. Nama 9,900 bakka kana jira obboleettitti yoo nuti akka kan keessas jallimne hawaasni kun numa daala. Rabbi ammoo ka hawaasaa olitti nu cinaa jira jechuudha. Kanaaf akka kan keessas ni barbaanna. Haqa obboleessa keenyaatillee ni barbaanna. Fakkeenya Ahmaddiin maasiin jedhee jennaanin kabalteeti. Akka kabalte yookaan akka harka isaa kana dhooytee yookaan dhaggachaa innatu dha'ee jechaa jirtu. Maal inni siin jedhee jennaan maal irratti isa dha'uu eegalteeti. Iddoon kun iddoo hojiiti, iddoo lolaatii miti. Maal irrattiin akkasiin maal jennaaniin ati isa dhowuu eegalte. Maal jette nageenye bar waan ati tokko iyyuu nageenye. Ahmaddiin innatu dhagaadhaan dha'ee jettee turte amma waan tokko akkuma inni mataa ture madaa harka irraa qabanii jennaan situ ciniinan lakkiin ciniine dhagaadhaan dha'ee jette maaliif dhagaan dhooyte inni maal jedhennaan dhagaan dhooyteeti. Na kabalee achi fiige. Maaliif achi kabale? Lafuma kayana kabale bar Ahmaddiin hojiin qaba itti natti himtu ati gaafuma duran jedheeniin ati gaafuma asiif achi deemtee asaasoftu jedheeniin gaafa ati waa'ee warra mubee san natti himtu waa'ee namaa natti himini akkuma kana waa'ee nama akka keenya dhaqxee haasoftaan jenneen jedheeniin. Achumaan inni kume mubeedhaan nutti naquu fi waa'ee warra mubee haasofne jedhe. Sigalee.
Rakkoon qabu. Amaddiidhaan bar qaamaaniin dhufa. Uqsuun billaahi laazim qaamaaniin dhufaan. Nan dhufaan. Siigalee. Sagaleen kee jira amma ta'u narra bilbilanii turanii. Tokkee sagaleen kee jira. Okay. Nayyee galatoomii fatu jechoota inni mataa ture keessaallee nuti jecha akkasiillee hin jenneeni waan kamuu waan amanteen qabdu dhagaa qofaan dha'uu amante. Hayyee galatoomii ulfaadhu. Muutii qabadhu mee fatu. Maddi muutii irraa kaafadhu. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini jedha gaafa rakkina duraatee marataa natti kolfaa turanii anammoo hojii hojjetadhee jennaan sana duratti dhaggeeffadhu. Ahmad na dhagaartaami waan si gaafannu tartiibaa waan si gaafadhu na deebisi. Ahmad mee maal irratti wal dhabdanii wal dhabbiin keessan jalqabarraa garuu as keessatti wal dhabbee isiitii fi wal dhabbee kan kee qofa dubbatta malee wal dhabbee nama biraas keessan fidin fakkeenya isiis waan dhaggeeffadhu kana nima wallabbiin wallamne mucaa shaantaa mucaan isa biyyiin shaantaa fuudhee uffata mana keessa facaasati galee ammas mana keessa sa'aatii hojii Ahmaddiin mana kireeffannaa sa'aatiidhaan kana inni hojii hojjennaa itti natti aartee fuula guurte natti jijjiiramte jennaan mucaa kana wajjin ijoollee subbaa mana keessaa qabdu mucaan kun nu cinqaatti ani immoo nama laayifii fayyadamu dalaguma jiraan dhiisee baay'ee denkee shaantaa fuudhee beeku nan baay'ee denni jennaan dhaqiitti maallaqaan keessi bakkennu deemette shaantaa kiyya fuudhee gadi bu'e. Jennaan maallaqa kiyya lakkaanii naa kennanii guyyaan irraa ooli irraa kaa'utanii naa lakkaanii naa kennaniiru. Ishee haa ta'u dheedan irraa fuudhee hunduma isaa ka'ee qaxxan. Ahmaddiin dhiisii deebi'e annanaara garan barbaadiniiti dhiisitti na deebite na kadhatte. Jennaan deebi'ee ka'ee silkee mucaan xiqqaan isa biyyeen tiiftoo keessaa guute. Tiiftoo konkoo keessaa guute. Ramsiisaa beekaa. Jennaan achitti sireeffachuudhaaf. Ramsii telefoona keetii beekaa? Muitii qabadhu baatne jala naaseeniti taate yeroo taasiftu na silaa saara. Na ilaa qabadhu. Jennaan mana mubee imeelii bira jira. Dhageessa sirreeffadhe. Kana duras immoo Haaruun afaan isaatiin tiiftooki kana rimoositti gochiisa sirreeffadhu maqaa keetti sirreeffadhu jireenya gorsaa ture. Haaruun bira dalagaa ture jechuudha. Mubaarakiin ani shakku. Engaddi gaafa rakkadhus na gargaaraa ture. Waan hundaan na bira dhaabbattee jira madaan faachin wajjin. Inni lammaffaa immoo mucaan baadhu mucaa xiqqaa jirti mucaa biyyi irra xiqqaa fa'i jirti. Mucaa sana tun baadhu itti tufii jedhe haarumatti jiraatiin itti tufiinaan jedhe budaadha itti tufiinaan attamitti ana budaa jettaa jedheen loletti ga'e an rakkinni fuuldura namaa dhaabee naanii atakkannaan jettaa akkam akkam budaadhaan jettaa jedhee. Eenyutu akkasii ati budaadha itti tufii eenyu siin jedhe. Abbaa manaasaati abbaa manaasiiti haaruun jechuudha si biratti. Akkam akkam budaadhaan jettan. Ati daa'ima jaraa fuunaan ati budaadha ati tufii siin jedhanii. Daa'ima jiraan fuune. Daa'imni narra taphatan na abbaa taphar na wajjin ta'a bar mana jiraa keessan hojjedhamu. Guyyaa yeroo siin hojjettu na qabaa fi bar. Ijoollee durbaa mana keessaan qabdu siin. Kana naan jennaan aaree boo'ee jennaan aaree baay'ee rabbitti kenna dhennaan maatii kan keeti maatiin koo maatii rakkina maatii kiyyaa biyyaa na baase malee nama akkasitti nama gatii guddaati nama beeksisa guddaati jedhee naan jechuudha. Azanee numti rifatee waan manaan jedhe maatii kiyyaa birrii 100 buuse 100 buuse kunuun sagalee buuse. Wiitii qabadhu. وبالله الكريم صوب لا فلا صوب لا والله لازم ارني كوكو شراد القران ربي ككدو اما مي ككدو الى قران باسن ككدو والله لازم كلمات ربكم كلمات ربكم نغان تبو امود تو كونتي سين درامات مي دقيقه يا كل تاسلا سياچمني وجني ناني وجني دونير صوبان لا كنو على بدل لا كنو Fatee haala lageeffadhu yoon akkasitti akka kaafattee ka haasoitu taate situ rakkoo qaba. Maaliifuu isa sukkaamsinee amma jechuun amattu sirra balleessechaa hin jiru fatee atti balleessechaa hin jiru dubbii kana laalaatti jira dhageeffadhu. Yoo sillee deebinee lakki gaafa inni mootii qabate lakki gochi kun kiyyaa miti jechuu dandeessa obboleetti obsa qabaadhu jalqaba balleessi hin jedheetiin jira. Namni tokko sabboona baale amma tan bira geeffataa jiru sidaa bira baree kenna mana baree siin dubbatti miti an waan jiru dubbataa kun quraanii rabbii illee na bira jira. Sababii maaliitiif sababii mubaarikiin biraa maallaqaan koo fudhee warra mubaarikitti fidee kennadhe jedhanii warri mubaarik bakkeetti fooftee dhuftee minaaminatti dubbattee na akka makka jettee dheedan kaballaa fuudhee sitti duuchi. Wallahi billahi sob Ahmaddiin. Adda warra kan gurgutti dheedha kana warri waa'ee warra mubee si kan nutti dhaggeeffadhu waa'ee warra mubee
Warri mubee akkasii. Muitii qabadhu zimmi dhibbo. Muitii qabadhu kun quraana rabbi dabalee. Nandiise beektaa sila nandiise beektaa. Muitii qabadhu dhaggeeffadhu. Haasa'ii kana haasa'u bira yaana bittaa. Isaa waan keessa isa. Amma waa'ee warra kootii irra darbaati. Amaddiin waa'ee warra kootii ammarraa kaafteen kaasin. Waa'ee warra kootii irra darbaati. Waa'ee dhuma keessanii fixadha. Kan warra kootii nama tokko laallatu. Waa'ee warra kootii ana qofa laallataa. Akkasiin fiddanii keessa galchitan Allahu aalam. An jalqaballee jalqaballee ni dhimma keessan lamaan qofarraa haasa'a malee dhimmi sun